wajjin jiraatu iddoonuu qabadhu. Mata duree qulqullummaan galma keenya murteessaadha jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kutaa macaafa qulqulluu keessa seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 48 hanga 51tti kan jiru irratti dubbisnee akka Waaqayyo nutti dubbatu wachuma Waaqayyoon kadhanna. Akkas jedha. Guyyuma sana Waaqayyo Museedhaan gara tulluu Abraam tulluu Neeboo isa biyya Mo'aab keessa fuullee Yirkoo jiru sanatti ol ba'i. Biyya Kaanaan isaan Israa'eloota dhuunfaa godhee kennu sana ilaali. Akkuma Aaroon obboleessi kee tulluu Hoor irratti du'e abboota isaa birattis sassaabame atis tulluu itti ol baatu sana irratti induuta. Abboota kee birattis in sassaabamta. Kunis isin Israa'eloota duratti bishaan Maarrab isa mandara Qeedesh dhiyoo jiru biratti lafa onaa siin keessatti waan na yakkitaniif Israa'eloota gidduutti qulqullummaa koof ulfina koo waan hin eeginiif isinittin dhufa isaaniin jedhe. Dubbii kana nutti dubbadhu, sagalee kee nu ergi, dhoksaa kees nu barsiisi, jecha kees nutti haasa'i, qalbiif dhageettiin nama kamii banamu maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa kana keessatti kan arginu Arooniin Musee seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 48 hanga 51tti kan jiru. Waaqayyo akeekkachiisa jireenyaa keessatti Arooniin Museetti dubbata. Isin naannoo bishaan Maarrabbiyaa bakka Qeedesh jedhamutti waan na yakkitaniif qulqullummaaf qajeelummaa koos waan hin eenneedhaaf isin jireenya bara baraatti hin galtan jedheetu itti dubbata. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 28 hanga 31tti kan jiru gaggeessaa Israa'elootaa kan ta'e Museen ittaanaan Aroon kan ta'e. Jireenya Israa'elootaa gaggeessuuf lafa Gibxiidhaa kaasanii hanga lafa Paalistaayin lafa Kaanaanitti kan fuudhanii deeman Waaqayyoof jiraachuu gaafa isaan dadhabanii karaa irraa jallatan. Gaggeessaa isaanii kan ta'e Israa'eloota gaggeessaa kan ture Museen biyya abdii isaaniitti akka isaan galaniif karoora jireenyaa baasee ulaagaas yommuu hubachiisu abdii guddaa laataaf. Seera keessa deebii boqonnaa 32 gubbaarratti garuu Museen mataa isaa yommuu inni itti Waaqayyo yakku lafa bishaan Maarrabbiyaa bakka Qeedesh jedhamu gubbaarratti jireenya Waaqayyoof hin tolle yommuu inni itti jiraatu haasaa Waaqayyo Israa'eloota wajjin qabu ture Museetti yommuu inni deebisee ati tulluu Hoor gubbaarratti Aroonii ol baaftee na awwaalta, wayyaa isaa sirraa hin baaftu, ilma isaa Eleezeritti uffata lubummaa sin uwwista, ofii keessanii biyya abdii Kaanaanitti galuu tasumaan dandeessani. Erga Arooniin awwaaltee deebitee booddee ofii kee biyya abdii Kaanaan erga agarte fuullee sanatti ilaaltee deebita malee jireenyatti hin galtu. Jiraachuu Israa'elootaaf gaggeessaaf itti gaafatamummaa guddaa ta'anii dhiibbaa gurguddaa gaggeessanii kaleessa fuudhanii kan ka'an. Arooniin Museen jireenya isaanii keessatti qooda guddaaf gumaacha qabu turan. Qulqullummaaf qajeelummaan geef ajandaa ta'e Waaqayyo harka Museef Aroonitti waan dabarseedhaaf ofiif Israa'eloota isaanii fuudhanii galma galchuudhaaf qoodaaf ergama isaanitti kenname. Hojii mataa isaanii itti kenname hojjechaa utuu jiraatanii Israa'eloota fuudhanii ka'anii galma jireenyaatti utuu geessuudhaaf harka isaanitti erga dhumanii booddee seera keessa deebii boqonnaa 32 kana gubbaarratti ofii isaanii utuu isaan lafa onaa keessatti badduu ba'aniidha Waaqayyo alaamaa jireenyaa keessa isaan kaachisuudhaaf toora jireenyaarraa erga jallatanii booddee Waaqayyo isin jireenyatti hin galtanii jedhee itti murteessuutti agarra. Kanarraa kan ka'u Museen erga Arooniin gaggeesse booddee toora jireenyaa keessa lafa awwaalchaatti ilma isaarraa wayyaa lubummaa baasee ilma isaatti erga uwwisee booddee Museen achi keessaa erga kee booddee biyya Kaanaan ilaaluudhaaf seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 1 hanga 6 gubbaatti kan jiru kan akka Pisgaa, Neeboo, Gilaad, Neftaalem, mandara Mukameettiif Minaashee, Yihuudaa hundumaa erga Waaqayyo fuulleetti agarsiise booddee Museedhaan ati biyya kanatti hin galtu. Museen kaleessa biyya sanatti galuutu hin taane nama biyya sanatti akka inni gashu Waaqayyo fuudhee kee isa of harkaa qabu erga fixee booddee sabni erga harkatti dhume booddee Museen karaa harkatti erga duudhaaf jedhe Waaqayyoodhaan waan yakkeedhaan Waaqayyo biyya sanatti hin galtu. Wanti guddaa nama garramu Museen biyya sana erga ilaale booddee fuulleetti ilaale. Kiristaanonni jireenya qulqullummaan jiraanne waldaa keessa utaaluu, waaqessuu, faarfachuu, lallabuu, raajuu, hojii gurguddaa hojjechuu kan isaan danda'an jireenyi keenya guutummaatti fuula Waaqa irratti kennu yoo jiraate duwwaadha. Biyya sanatti kan nuyi galuu dandeenyu waan ta'eedhaaf Waaqayyo Museef Aroonitti yommuu dubbatu isin biyya sanatti tasumaa galuu hin dandeessanii. Museen erga Arooniin awwaale booddee garuu Museen namni awwaalu hin argamne harka Waaqayyootu fuudhee isa dhosse. Dhaloonni Waaqayyoof hin jiraanne dachee addunyaa kana gubbaarratti gaafa jiraatan
jireenya mataa isaanii erga jiraatanii booddee jireenya waaqayyo wajjin jiraachuu dadhabu. Inni kun immoo jireenya waaqayyo wajjin jiraachuu erga dadhabne booddee jireenya bara baraa akka hin arganne godha. Museen utuu jireenya waaqayyoon jiraatu jireenya mataa isaatiitti waan deebi'eedhaaf Haaroo waan isa duukaa jiruudhaaf jireenya Museen jiraachuu jalqabe. Dhaloonni kun lamaan olii galanii jireenya mataa isaaniitti waan deebi'aniidhaaf jireenya mataa kootii keessaa waan baataniidhaaf jireenya hin qabdaniire. Nuyi waldaa kiristaanaa keessa kan nuyi jiraannu jireenya waaqayyoo jiraanne qulqullummaa hin qabaannu. Jireenya waaqayyoon jiraannu taanaan qulqullummaa hin qabaannu. Jireenya waaqayyoo jiraachuu kan nuyi dandeenyu yaada mataa keenyaa keessaa baane yaada waaqayyoo gaafa jiraannudha. Jireenya waaqayyoo jiraachuu gaafa dadhabnu wanta waaqayyoo nu abdachiise nu kakate nu raawwachuudhaaf fuula duratti nu abdachiise wajjin gargar baane yaada mataa keenyaa duukaa baanee lafa mataa keenyaa dhanna. Yaada waaqayyoo nu yaade yookiis waaqayyoo nu qopheesse wajjin wal dhabna. Kana jechuun doktariin tokko kan doktarii isa jechisiisu gaawwan inni uffatu utuu hin taane sammuu isaadha waan ta'eedhaaf kiristaanonni tokko kiristaanota kan isaan jechisiisan amanneerra jedhanii sadoon tokkummaa fudhatanii waldaa kiristaanaa keessa dhaabatanii maqaa waaqayyoo beekuu osoo hin taane maqaa waaqayyootti gaafa jiraatan waaqayyoo isaaniin beeka jechuudha. Jireenya waaqayyoo irratti kan nuyi beekamuu dandeenyu yookiis argamuu dandeenyu jireenya waaqayyoof ta'u gaafa jiraanne jennu waaqayyoo nu beeka jechuudha. Kanarraa kan ka'u Museef Aaroon utuu waaqayyoof jiraatanii waaqayyo duukaa deemanii guyyaa tokko maayikiroo sekendii gidduutti jireenya waaqayyoo hin beekne waan jiraataniidhaaf waaqayyoo tasumaa isin hin beeku ankaleessa dheengadda kanan isin hin beeku gaafa hojii koo hojjettan ana duukaa deddeebitan anas dhageessan dubbii koos hubattan waan ta'eedhaaf bishaan marra bakka Qeedesh jedhamu kana geessanii isin qajeelummaaf qulqullummaa koo waan hin eenyinaaf jireenya bara baraa keessaa qooda hin qabdaniidha. Wangeela harkatti baachuutu hin taane wangeela laphee keenyatti baachuutu jireenya bara baraaf nu qopheessa. Alaan faarfachuutu hin taane keessa keenyaan faarfachuuf jireenya bara baraan nu qopheessa. Musee Aaroon utuu jireenya keessaa hojjetanii waaqayyoonis dhaga'anii qalbiin isaanis waaqayyootti hidhamee jiru yaada waaqayyoo utuu eeganii jiranii yaada mataa isaanii dhaga'anii bakka bishaan marra Qeedesh jedhamu kana keessatti daandii waaqayyoo irraa waan jaallataniidhaafi waaqayyoo isin tasumaa jireenya bara baraatti galuu hin dandeessanii ittiin jedhee murteesse. Waldaan kakuu haaraa dachee addunyaa kana irratti gad dhaabattee jirtu jireenya ishee keessatti adeemsa waaqayyoo wajjin qabdu ulaagaa adeemsa gocha kan isheen gochuu dandeessu waaqayyo wajjin dhageessee jiraattee adeemaa jirti moo maalirra jirra? Waaqayyo gaafa nu dhufu waldaa amantootaa miti gara amantootaa barbaada. Warra faarfatan utuu hin taane warra jiraatan barbaada. Baay'ina amantootaa utuu hin taane baay'ina qulqullootaa barbaada. Xarapheessaan tokko cabsuun kisaaraa waldaa kiristaanaa lalapheen tokko cabuun bu'aa jireenya bara baraadha. Waaqaaf deebi'ee dhufu dachee addunyaa kana irratti kan inni barbaadee fudhachuu danda'u warra qorraa utuu hin taane warra qorraatiidha. Kanaaf immoo jireenya keenya keessatti inni guddaa barbaachisaa kan ta'e qulqullummaadha. Qulqullummaan mana galgalaadha waan ta'eedhaaf nuyi jireenya keenya keessatti qulqullummaan qabnu yoo ta'e jireenya dachee addunyaa kanarraa ol kaafnee gamoo dheeraa keessa ijaarree viillaa itti goonee qalamoota garaagaraa dibnee waan garaagaraa qabaannee jiraachuu hin dandeenya. Inni kun dachee addunyaa kanarratti gaariidha baay'ee nu barbaachisa fudhatamaadha jireenya foon keenyaaf murteessaadha. Garuu kana qabaannee adeemsa waaqayyoof hin jiraanne yoo ta'e jireenyi keenya bor qulqullummaa hin qabaatu yoo ta'e bultoon keenya bor qulqullummaa hin qabaatu yoo ta'e waaqayyoof nama gidduutti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e hawaasaan mataa keenya gidduutti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e hiriyaa gidduutti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e maatii gidduutti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e biiroo jiraannu keessatti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e waajjira jiraannu keessatti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e waldaa kiristaanaa jiraannu keessatti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e tajaajilamuuf tajaajila keessatti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e jireenyi dachee addunyaa kun daandiin ishee akka magaalota walitti buusuudha waan ta'eedhaaf keessa deddeemnee jiraachuu hin dandeenya. Yesuus Kiristoos kan inni dubbate dachee addunyaa kana irratti karaan biyya lafaa kanaa baay'ee bal'aadha yookiis bochoodha. Inni kan kooti immoo baay'ee dhiphaadha nama dabarsuu hin danda'u eenyutu danda'ee kanarra deebuu danda'a. Warri qulqullummaaf jiraatan yeroo dachee addunyaa kanarra jiraatanitti jireenya dhiphaa jiraatu utuu qabaatanii baay'ee dhangalaasanii duukaa bu'uu hin danda'an waan ta'eedhaaf qulqullummaa isaanii ittiin eeggatu. Har'a nuyi kan gochuu dandeenyu jireenya keenya keessatti qulqullummaa yoo qabaanne ittis yoo jiraanne harka keenyaanis qabanne yoo duukaa kaane waaqayyoon yoo dhageenye jireenya bara baraanii qabaanna duukaas yoo adeemne akka inni jedhettis yoo dhaabanne jireenya argachuu hin dandeenya. Yoo kana ta'uudhaa baate hojii gurguddaa hojjetanii dinqii gurguddaas godhanii miraakilii gurguddaa hojjetanii harka isaanii keessatti waan gurguddaan galmaa'ee guyyaa dhumaa irratti Yesuus Kiristoos irratti dhiyaatanii hojii gurguddaa hojjenneerraa jireenyatti nu gashe bartoonni gaafa isaan jedhan dachee addunyaa kanarra madee bitanii tajaajilaa turtan keessatti isin tajaajila gurguddaa miraakilii gootanii dhukkubsataan sin hirkatti fayyee du'aanis ga'eera. Garuu ammarraatti waan isin gootan kennaa hafuuraan malee ija hafuuraan hin dhaabanne waan ta'eedha dhumarratti galiin maasii kan inni barbaadu ana biratti kennaa hafuuraa qofa utuu hin taane ija hafuuraa warra qaban hin barbaade waan ta'eedhaaf ana biraa iddoon qabdan jedhe. Nuyi jireenya keenya keessatti waan godhu hundumaa keessatti qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e warra kennaadhaan deddeebi'an maleessaa warra ija hin qabne ta'an warra ija hin qabne taanee jiraachuun dachee addunyaa kanarratti guyyaa dhumaa irratti immoo jireenya keessaa qooda yookiis immoo ga'ee keenya akka nuyi dhabnu nu taasisa. Kanarraa kan ka'u Musee Aaroon jireenya isaanii keessatti wanta gurguddaa hojjetanii dhufanii naannoo biyya Kana'aan lafa Paalestaan ga'anii
jireenya bara baraa keessaa akka hin galle itti galtu jedhee fuudhee kan kee Yesuus Kiristoos irraa akka hin galle jireenyichas immoo akka argachuu hin dandeenye Waaqayyo jala muree gaafa sararu abdii guddaa kutachuu irraa kan kee humniif illee isaanii dhumuu irraa kan kee Museen Arooniin fuudhee kee dhaqee tulluu gubbaarratti gaafa isa waalee jedhu ilma isaa Eleezeritti wayyaa lubummaa uffisee gaafa jedhu ofiisaaf immoo deebi'ee lafa jiramaan agarree harki Waaqayyo fuudhee isa waalutti deebi'a biyya Kaanaaniin maal akka isheen fakkaatu Heetonni Piraasotonni Yihuudoonni kan isaan irra jiraatan Waaqayyo irraa ari'ee kaasuudhaaf Israa'eloota kan abdachiisu fuudhee kaase akkuma Waaqayyo itti dubbatee Museetti murteesse waggaa 20 ol kan jiran lafa onaa kana keessatti erga dhumanii booddee warraan nagaanan kaafadhee biyyichatti galchaa'e erga isaan dhumanii booddee Musee fi Aroon erga dhumanii booddee jireenya bara baraa keessaa wal qabatanii gaggeessaaf gaggeeffamaan baduu ba'anii gaggeessaa ta'e waldaa kiristaanaa keessan kan dhaabatu yookiis immoo hojii waldaa kiristaanaa tokko mataa godhatee yookiis kan irra taa'u ta'ee ittiin jireenya galautu hin taane jireenya isaa keessatti guutummaatti jiraatee Waaqayyoof dhaabatee kan inni ittiin galuu danda'udha. Boqqolloon tokko kan inni biqiluu danda'u waan ija guddateef utuu hin taane waan miciraan qabudha. Kiristaanni tokko kan inni waldaa kiristaanaa keessa jiraatee jireenyatti galuu danda'u waa waldaa kiristaanaa amala godhateetti deddeebi'ee utuu hin taane waan jireenya Waaqayyoof ta'u jiraateef jireenyatti galuu danda'a. Dhanni keenya nalaa kun hin duune yoo ta'e keessi keenya immoo jireenya Waaqayyoof hin kaane yoo ta'e nuyi jireenya bara baraa keessatti qooda qabaachuu hin dandeenyu. Sababiin isaa namni tokko jireenyi isaa kun Yesuus Kiristoositti ani amaneera qulqullummaan qaba kan inni jedhu kun haalli isaa kun yookiis foonni isaa kun erga du'ee booddee keessi namummaa isaatii ka'eetu jireenya Waaqayyoof ta'u jiraata. Maarqos boqonnaa 7:3 gubbaarratti warri Fariisotaa yommuu kaasanii dubbatan akkas jedhan gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Bartoonni kee waan gabaadhaa galuutu harka inni katin itti dhiyaatanii akkasumaan nyaatu inni kun immoo seera keessatti gaarii hin taa'an. Yesuus Kiristoos deebisee isin waan karaa haalaatiin dhiqatamu yookiis marrummaan itti gan nyaatamuuf yaaddoftu ani garuu fuula kootti qulqullaa'aa ta'e kan inni argamu yookiis dhiyaachuu danda'u warra keessa yaada garaa isaanii eeggatanii qulqulleeffatanii utuu karaa alaa gartanii wanti isin nyaatan tokkollee waan tokko isin gochuu hin danda'u. Keessa jireenya namummaa keenya keessatti kan nuyi eeggachuu dandeenyu qabannee dhaabachuus dandeenyu Waaqayyoos nu argachuu dandeenyu keessa yaada garaa keenyaatiin isa ka'u qulqullummaa jireenya keenya irraa dhufu eeggachuu yoo dandeenye jireenya qooda qabaachuu dandeenya. Namni tokko an qulqullummaan qabasee jedhee karaa haalaa kan ittiin of jechu yoo ta'e guyyaa dhumaatti kan inni ittiin galiin argamuu danda'u tokko guyyaa dhumaatti kan isarraa eegamu kan isarraa barbaadamu kan isarraa fudhatamuu qabu kan isarraa bu'aatee galuu qabu tokko Waaqayyo ija jireenyaadha waan ta'eedhaaf hamma yeroo ammaa kana dachee addunyaa kana yommuu jiraannu keessatti ija jireenyaa hin qabnu fuula Waaqayyootti waan ittiin fudhatamnu hin qabnu taanaan fuula Waaqayyootti deebinee dhaabannee qulqullummaan galma keenya akka ta'e barree qulqullummaa wajjin walii gallee uffata dhanna keenya irraa godhannee qulqullummaa uffannee jiraachuutu nurra jiraata. Sababiin isaa Waaqayyo dachee addunyaa kana irratti kan inni dhiiga dhangalaase yookiis gatiidhaan nu bute qaraanioo gubbaa irratti kan inni fannifame gumaacha namni tokko nu gochuu hin dandeenya kan inni nu godhe qulqullummaadhaaf jecha waldaan kakuu haaraa dachee addunyaa kana irratti gad dhaabattee jirtu dhiiga bilisaa kan isheen argatte erga Yesuus Kiristoos qaraanioo irratti ol ba'ee fannifame booddeedha waan ta'eedhaaf har'as nuyi jireenyi keenya karaa Yesuus Kiristoos birmadduu ba'ee mirga guutuu argate akka kamitti jireenya Yesuus Kiristoosiif ta'u jiraachuu dachee addunyaa kana irratti hin dadhabna yoo taane boris jireenya bara baraa keessaa akka qooda qabaachuu hin dandeenye nuyi har'a ofii keenyaan beekuu qabna. Sababiin isaa Waaqayyo kan inni dachee addunyaa kana irratti nu kaa'e akka nuyi isaaf jiraannee gara mootummaa isaatiitti dabarruudhaaf waan nu kaa'eedhaaf. Akkuma barreeffamee jiru kutaa kana keessatti seera waan beekaniidhaaf jiraachuu waan hin dandeenyeef barsiisuu hin danda'u lallabuu hin danda'u faarfachuu hin danda'u beekamtii guddaadhaan sammuun isaanii guutameera. Fariisota iddoo gurguddaa qabu marcuma gurguddaa irra taa'u isa Yesuus Kiristoos jedheen jiraatu tun taane isa mataan isaanii jedheen jiraatu waa'ee macaafa qulqulluudhaa guutummaatti barsiisanii lallabanii dubbatu garuu keessa mana isaaniif jireenya isaanii keessatti waan tokko illee hin argamu. Haa ta'uyyuu malee saarra jireenya keenya keessatti nuyi kan gochuu dandeenyu kutaa macaafa qulqulluu qabannee barsiisuu tiksisiisaa beekuutu hin taane Waaqayyo nu beekna bara dheeraa kaanee jiraanne waggaa dheeraa kaanee dhaabanne jennee lallabu qofa osoo hin taane jireenya isaa jiraannee jireenyicha keessa jiru yoo ta'e jireenya keessaa akka qooda hin qabne har'a ofii keenya irratti murteessinee beekne gara toora jireenyaa daandii nu baasu ta'uu qabu irratti akka deebinu har'a asumaan dubbii dhugaa kana hubannee ittiin qabannee jiraachuun bu'aa guddaa qaba. Waaqayyo guutummaatti erga jireenyaaf nu barbaade jireenyaaf jiraachuu qabna. Bu'aan jireenya keenyaa Yesuus Kiristoos ijji wal qabatee hin adeemu yoo ta'e utuu karaa deemuu makiinaa tuufoo irratti galagalee achi keessatti dhaabbatee hafutaan nuyi qoonni keenya bidda bara baraatti galuutu hin taane jireenya bara baraatti galuudha. Jireenya bara baraatti nuyi kan hin galuu dandeenyu immoo adeemsa hojii qulqullummaaf ta'u yoo hojjennee qabannee kaane qofaadha. Kana achi immoo hojii bidda bara baraa hojjenna. Namoonni tokko waldaa kiristaanaa keessa ta'anii Waaqayyoon beekna jedhanii faarfatu lallabuun kadhatu raaju qurbaanaaf kennaatti hin dhiyaatu. Haa ta'uyyuu malee hojii Waaqayyoon hin beekne achirratti ta'anii immoo qabatanii dhiyaatu. Waaqayyo jireenya waan barbaaduudhaaf warra akkasii kana gara jireenyaatti galmeessa utuu hin taane
yoo deebuudhaaf baatan gara badiisaatti galmeessa. Yeroo waan jiruudhaaf garuu yoo deebi'anii gara Waaqayyootti deebi'anii gara jireenyaatti isaan galmeessa. Maaliif Waaqayyo dachee addunyaa kanarratti hanqaaquu namaa barbaadu utuu hin taane hanqaaquu namaa barbaada. Hanqaaquun namaa immoo kiristaanota keessatti dachee addunyaa kanarratti fudhatamoodha waan ta'aniidhaaf hiika jireenyaa hin qabaatu. Nuyi baay'ina amantootaa utuu hin taane qorraatii amantootaa qabaannee tokkummaadhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Dachee addunyaa kanarratti babal'inni kan hin taasifamee jiru waldaa kiristaanaadha moo kiristaan? Waaqayyo kan inni gaafatu isa kanaadha. Kiristaanonni dachee addunyaa kanarratti waldaan kiristaanaa babal'ateen baay'ata yoo ta'e hamma ta'e dhaabatanii waldaa kiristaanaa keessatti kiristaanonni dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif? Kiristaana kan jedhamu kaleessuma Kiristoos irraa waan dhufeedhaaf Waaqayyo immoo kan inni duuka buutota godhatee kaleessuma fudhatee keef hiika jireenyaa keessatti bu'aaf gatii guddaa kan qabaniif isaan waan ta'eedhaaf isa qabannee dhaabachuun barbaachisaadha. Qajeelummaan qabnu taanaa waldaa kiristaanaa keessatti eenyu iddoo waalchaa eegganna malee jireenya eegganna miti. Kana mannaa immoo qajeelummaa qabaannee waldaa kiristaanaa keessatti eenyu jireenya bara baraa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti foonni keenya du'u jechuu kootuu hin taane foonni keenya yoo du'e iyyuu jireenyi keenya kun gaafa Yesuus Kiristoos ka'u jireenya bara baraatti waan darbuudhaaf hiika jireenyaa hin qabaata. Jireenya keessatti immoo hiika jireenyaa qabaachuudhaaf harka Yesuus Kiristoosiin isa dhugaa sana caaffaticha qabannee dhaabachuu qabna. Yoo kana ta'uudhaa baatte daaqoo mana jettu midhaan barruu harkaa tokko duratti darbatanii gadi yaasu. Kana jechuun kiristaanonni Waaqayyoodhaaf hin jiraanne guyyaa dhumaa irratti gara bidda bara baraatti darbu maleessa gara jireenya bara baraatti darbu miti. Maqaa Waaqayyoo beeka jechuun jireenya isaa hin beeku yoo ta'e guutummaatti Waaqayyoon akka hin beeknetti jireenyichi narratti ibsa. Nisin kan abbaa tokkooti kan inni jedhe Yesuus Kiristoos hojii Waaqayyoon ibsu waan hin hojjenneedhaaf hojii biyya lafaa ibsu immoo waan hojjennuudhaaf kiristoomummaa keessatti immoo jireenyi Waaqayyoof ta'u hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eedhaaf isa kana qabannee dhaabachuun barbaachisaadha. Sobaa, hataa, ejjaa, lallabaa, waliin dha'a, qajeelummaa, qulqullummaa qabaachuu dhabaa ani kan Waaqayyooti jechuun dachee addunyaa kana keessatti nama fuula duratti nu fakkeessuu danda'a. Waaqayyo guutummaatti fakkeenya kan jedhu guyyaa dhumaatti kutee gatee orjinaala kan jedhu waan dhaabuudhaaf hiika jireenyaa keessatti baay'ee bu'aa kan qabu wanta guddaa dhugaa qabatamaa ta'e ifaa ta'e kan argamu tokkoof tokko anaaf Yesuus Kiristoosiin isiniif Yesuus Kiristoosiin kan walitti fiduu danda'u guyyaa dhumaa irratti Yesuus Kiristoosiin hojii keenyaadha waan ta'eedhaaf dhaabbaaf utubaa ta'e ifa ta'ee kan gara jireenya bara baraatti nu geessuu danda'u hojii keenyaadha waan ta'eedhaaf kan barbaachisu immoo gara isaatti deebuun nurra jiraata. Waaqayyo dachee addunyaa kana irratti gaafa nama dhaabu hojjaa namaa utuu hin taane hojii namaa gogaa namaa utuu hin taane kaayyoo namaati. Qabeelaa dachee addunyaa kana irratti baay'atee nu rakkise qabeelaa foonii utuu hin taane qabeelaa hafuuraadha. Qabeelaan hafuuraa gaafa jireenya keessaa bahu deemsa qajeelummaa waan gadhiisuudhaaf dhaloonni wangeela yookiin caaffata dhugaa qulqullummaa qajeelummaa nyaan waan alaan isaan ilaaluuf isaan dukkaa butama. Dachee addunyaa kana irratti gaafa dhaabannee of ilaallu baroota dheeraa kaanee dhaabannee hojjenne moo baroota dheeraa hojjennee jiraannee dhufne kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko kan inni manatti galuu danda'u balbala yoo itti godhateedha. Kana jechuun dachee addunyaa kana irra gaafa jiraannee kaanee gara mootummaa Waaqayyootti darbuudhaaf jennu balballi keenya hojii nuti hojjenneedha waan ta'eedhaaf isa laaluun baay'ee bu'uura jireenyaa ta'e argama. Kiristaanonni dachee addunyaa kana irra jiran kaabaan kibbaan baal lixaan beekaaf wallaalaan dachee addunyaa kana irra dhaabatu amma jiraatu keessatti jireenya qulqullummaa Waaqayyoof ta'u hin jiraatu yoo ta'e guyyaa gara dhumaatti wanta inni ittiin qabatee fuula Waaqayyootti dhiyaatu kan Waaqayyooti kan inni ittiin jechuusu gola hojii isaa keessa gulantaa isaa keessa adeemsa isaa keessa dubbannaaf caasaa dirree hojii isaatii keessatti hin argamu yoo ta'e hiika jireenyaa baatee gara mootummaa Waaqayyootti adeema utuu hin taane hibboo hibbifannaa isa abboonni keenya mammaakan isa qabatee gara Waaqayyootti adeema. Inni kun immoo fuula Waaqayyootti hiika jireenyaa hin ta'u waan ta'eedhaaf isa hiika jireenyaa ta'e nuuf Yesuus Kiristoos walitti dhee gara mootummaa Waaqayyootti geessuu danda'u qabannee dhiyaannu. Yoo kana ta'uudhaa baate dacheen addunyaa tokko jalaan lafti isaa qotame irraa yoo fayyaa fakkaate namni hin beekne tokko dirree kanarra yoo adeeme dhaqee fudhatee biyyoon kun keessa gadi bu'a. Akkas jechuun kiristaanonni alaa Waaqayyoon hin beekne keessaa Waaqayyoon hin beekne gara mootummaa Waaqayyootti gaafa deemnu Yesuus Kiristoos isin beeka nuun jedha utuu hin taane isin hin beeku nuun jedha. Sababiin isaa nuun Waaqayyoon kan walitti fidu qulqullummaadha waan ta'eedhaaf. Qulqullummaan dachee addunyaa kana keessatti lafta inni ittiin barbaachifne golanni hin seenne namoonni ofitti hin fudhanne kan inni waamee nan waachifne warra isa didan yoo ta'e maleessaa qulqullummaan nama kamiif gara mootummaa Waaqayyootti geessuudhaaf akka bilbila moobaayilii yookiis niitorkiin moobaayilii keenya irratti hidhamee jiruuti nama hundumaa Waaqayyo wajjin sekyuriitii godhe walitti hidha. Kiristaanonni kana keessa hin jirre gara mootummaa Waaqayyootti deebinee qulqullummaa uffannee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Dachee addunyaa kanarra waggaa 70 yookaan 80 jiraanna. Kun immoo mootummaa Waaqayyoo isa dhufee hin dabarre akka nun dhabsiifneetti jireenya keenya keessatti qabannee dhaabachuun dachee addunyaa kanarratti baay'ee bu'uura ta'e nuuf argama. Musee fi Aroon kanarraa waan kaataniidhaaf bishaan marrabbiyaa bakka Qeedesh ga'anii Waaqayyo waan yakkaniidhaaf wanta biraa Waaqayyoo hin gaafanne hattanii balleessitan hin jenne balaa gootanii gaggeessitan hin jenne saba fuutanii kaatan irratti dhiibbaa gurguddaa gootan hin jenne
isin mataa makeessanitti ofitti deebitanii ana waaqayyo irraa galagaltanii inni isin booddee jiru immoo attamitti jireenyatti galuu akka danda'u attamitti hubattaniitu ittiin jedhe kanarraa kan ka'u waaqayyo isin jireenyatti hin galtanii. Gaggeessaan marcumarra jiru tokko yookiis an hogganaadha jedhu tokko marcuma qabatee qaamaan irra taa'eeti moo hojiinsaa isa gaggeessee hogganaa isa godheeti. Si'a tokko namoonni baay'een alaan fakkeessanii waan dhugaaf jiraatan fakkaatu. Harrabaadhaan dhugaaf jiraatu garaadhaan immoo kan biraaf jiraatu. Kiristaanonni qulqullummaatti jiraatan harrabni isaanis dhugaatti jiraata garaan isaanis dhugaatti jiraata. Faanni isaanis garaa kaa'ee adeemuudhaaf gara dhugaatti adeema. Dachee addunyaa kana irratti kiristaanonni baay'ee babal'anneerra nuyi guunneerra kan jedhan dhugaatti jiraatanii adeemaa jiru moo dhugaa dhuganii dhugaarra galagalanii dhugaa buusanii jiraachaa jiru. Lafa jirrutti dhugaa bakka jiraannutti ofa ilaallu. Hiikni jireenyaa keessatti caaffata dhugaa qabannee kan nuyi jiraachuu dandeenyu. Yoo isa kana ta'e bu'aa jireenyaa argannee galma jireenya keenyaatti galuun baay'ee barbaachisaa murteessaa ta'a. An hogganaadha marcumarran jira kan jedhu karaa dhugaa qulqullummaa qabattee jirta. Beekumsa dandeetti waaqayyo wajjin wal qabatu fudhattee jirta. Ogeessi tokko ogeessa ta'ee kan argamu beekaan tokko beekaa ta'ee kan argamu bulchiinsi isaa waaqayyootti gaafa hidhatee jiru kan akka Solomoon wanta isatti dhufu tokko gargar baasuun baay'ee salphaasee isatti argama. Dhuma jireenya keenyaa keessatti wanti nuyi hojimaata goonee hojjennu tokko gara waaqayyootti kan nu geessu yoo ta'e hiika jireenyaadha. Yoo gara waaqayyootti kan nu geessu min ta'e garuu immoo gara badiisaatti kan nu geessu yoo ta'e qulqullummaa utuu hin taane ija minaanii galee minaan keessaa immoo kan harca'u galabaa jedhamu. Kiristaanonni waaqayyoo dachee addunyaa kana irratti hin jiraanne guyyaa dhumaa irratti galabaadhanii gara ibidda bara baraatti darbu. Warri waaqayyoof jiraatan immoo ija jedhanii gara jireenya bara baraatti darbu. Marcuma qajeelummaa irra jirra moo marcuma jal'inaa irra jirra? Nuyi deemsa qajeelummaa moo deemsa jal'inaa irra jirra? Dachee addunyaa kana irratti sagattee dhaabadhu nuun jedhee kan nu hubachiisu yoo dhibe guyyaa dhumaa irratti hojiin keenya dhaabadhu jennu jedhee faayilli isaa banamee wanta dubbatee nu hubachiisuudhaaf jiruuf maalitti akka deemaa jiru hundumtu keenya dhaabannee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Biiftuun dachee addunyaa kun godaanuudhaaf jirti. Lafti dadacha'uudhaaf jira. Wantoonni amma argamu kun hundumtuu godaanuuf jiru. Kiristaanonni dhugaan biyya isaaniitti galuuf jiru. Kiristaanonni waaqayyoof hin jiraannes gara biddaatti galuudhaaf jiru. Kana ta'uu mannaa immoo har'a dhaabannee of ilaallee gara jireenyaatti darbuun hiika jireenyaadha waan ta'eedhaaf. Bakka jirrutti hubannoo guddaa bu'aa guddaa qabaannee gaggeessaan keenya nu dura jiru. Hojiidhaan moo miillaan dubbiidhaan moo agarsiisaan waldaa kiristaanaa keessatti har'a gad dhaabannee kan nuyi dubbannu lallabnu faarfannu raanyu jaarsolii waldaa kiristaanaa taanee kan dhaabannu amantoota qabna kan jennu nuyi qorraabina isaanii walitti qabneeti immoo hiika jireenyaa daandii dhugaa qajeelummaa itti agarsiifneedha. Dhaabannee of ilaaluun nurra jiraata wanta har'a facaafne kana guyyaa dhumaatti hammachuudhaaf harka keenya waan jiruudhaaf maanciliin gaaficha ta'e nutti deebuu danda'u har'a hojii nuti hojjennutu gaafichuma deebi'ee nuuf haamee nuun haama waan ta'eedhaaf guyyaa dhumaa irratti immoo hiika jireenyaa qajeelummaa qabaannee dhabnee irraa kaannee haamamuu keenya irraa guyyaa dhumaatti ija gaarii godhannee dhaabannee nuyi hammachnee jireenya bara baraatti darbuudhaaf isana qabaachuun bu'aa gaariidha waan ta'eedhaaf of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Si'a tokko dachee addunyaa kanarra gaafa dhaabatan utuu of hin argin nama argu kun macaafa qulqulluu keessatti hiika jireenyaa ta'e kan argamu. Gaafa uuba cubbuutu ija kee keessa jira jedhee obboleessa isaatti quba qabu obboleessi isaa galagalee haa ofii kee nagarre namni sitti nagarsiifne mastaatiis buutee of ilaaluu hin dandeenye waan ta'eedhaaf utubaa cubbuutu ija kee keessa jira. Inni uuba cubbuutee ija koo keessatti argame kun kan keerraa cabee keessa bu'u na fuuti mee ati of ilaali jedhe. Namni of ilaalle tokko ollaa ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Adeemsa jireenyaa keessatti dachee addunyaa kana irratti gaafa dhaabannee of ilaallu bu'aa jireenyaa taane ofirraa gaafa kaanu fakkeenya gaariis ollaa keenyaaf hin taane waan ta'eedhaaf. Bu'uura jireenyaa keessatti utuu of hin ilaalin qulqullummaa hin qabaatin qulqullummaa hin jiraatin qulqullummaa hin adeemin qulqullummaadhaan hin gaggeessin qulqullummaadhaan hin daldaalin qulqullummaadhaan hin tajaajilin qulqullummaadhaan waajjira hin seenin qulqullummaadhaan biiroo utuu hin seenin qulqullummaadhaan utuu kaafnee ofii keenyaaf hin hojjetin namaan hojjedhu jechuun baay'ee ulfaataadha. Bakka dhaabadhu jenne yoo harka namaa qabnee dhaabachiifne garuu harki keenya inni kaleessa bakka sana dhaabate dhaabachaa waan jiruudhaaf nama sana qabee dhaabachiisuu hin danda'a waan ta'eedhaaf lafa jirrutti qulqullummaa keessatti of ilaaluun hiika jireenyaadha. Har'a Yesuus Kiristoos akka dhufu nuyi jireenyaan beenna moo qulqullummaan beenna? Nuyi maqaadhaan beenna moo isatti amannee beenna? Dachee addunyaa kanarra kiristaanonni baay'een waaqayyoon kaadaniiru. Jireenya waaqayyoon kaadu hojjetu. Adeemsa waaqayyoon kaadu adeemu. Dubbii waaqayyoodhaan qulqullummaa isaanii gadhiisisu hojjetu. Waaqayyoon beenna kan jedhu jireenya isaanii keessatti hin argamu alaan galuu irraa mul'ata. Waaqayyo warra alaa nu taalan barbaada utuu hin taane warra keessaa nu taalan barbaada. Lapheen keenya gabataa ta'e irratti caafamee waaqayyoon hin qabanne yoo ta'e isa kam iddoon buufata qulqullummaa keenyaa laphee waaqayyo akka ta'e waaqayyo erga dubbate booddee
arraba keenyaan haasofnee hiika jireenyaa keessatti hin qabaannu yoo ta'e Waaqayyo kana laphee keenya irraa laalee yoo dhabe inni kun bu'uura jireenyaa fuula Waaqa durattis fuula namaa durattis hin ta'u. Maatiin tokko kan inni hiika jireenyaa qabaatee fuula Waaqayyoon maatiin isaan jiraachuu danda'u yoo qulqullummaa qabaateedha. Qulqullummaan hawaasaan maatii walittidha. Qulqullummaan biyyaaf biyya walitti fida. Qulqullummaan gandaaf ganda walitti fida. Qulqullummaan aanaaf godina wal quunnamsiisa. Qulqullummaan beekaaf wallaalaan akka isaan wal duukaa hiriiran godha. Qulqullummaan tokkummaa badee deebisa. Qulqullummaan jaalala badee deebisa. Qulqullummaan nagaa badee deebisa. Qulqullummaan gaarummaa badee deebisa. Qulqullummaan amanamummaa badee deebisa. Namoonni dachee addunyaa kana irratti qulqullummaa qabna jedhanii hojii macaafa qulqulluu keessatti argamu Galaatiyaa boqonnaa 5:22 gubbaa irratti kan argamu of keessatti hin qabaanne tasuma utuu qulqullummaa hin qabaatin keessa jireenya keenyaatti seenuu hin danda'u waan ta'eedhaaf erga qulqullummaa qabaanne gaarummaan, qajeelummaan, amanamummaan, arjummaan, obsi, of dhowwuun, jaalalli jireenya keenya keessatti kattaatee qabaata waan ta'eedhaaf gara qulqullummaatti adeeminu. Warri qulqullummaa keessa jirru immoo tumsa ga'a jireenya keenya keessatti lafee keenya keessatti goonee qabannu. Qulqullummaan hiika jireenyaadha waan ta'eedhaaf galmee guyyaa dhumaa irratti ittiin maqaan keenya dubbifamu maqaan isaa qulqullummaa jedhama. Galmi keenya inni itti galuuf jennu gubbaan biyya waaqarraa kan isheen ittiin keessummeessitee nu simachuudhaaf jirtu xalayaa kan isheen ittiin nurkaa fudhattu qulqullummaadha. Kiristaanonni waraqaa qulqullummaa of harkaa hin qabne dachee addunyaa kanarraa gara qulqullummaatti deebine isaa fudhannu. Kan nu isa fudhachuu dandeenyu immoo jaarsa waldaa kiristaanaa madarakii irra dhaabatutu barreessee chaappaa waldaa kiristaanaa ittiin godhee nu laata utuu hin taane qulqullummaa keessa keenyatti qabannee chaappaa godhee guyyaa dhumaatti kan nurkaa fuudhu Yesuus Kiristoosidha. Yoo kana ta'e kana ajji waliin goone hiika jireenyaas kanas hin qabanne ta'e bu'aa tokko illee nuu qabaatee abdii jireenyaa qabaachuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf beekuun nurra jiraata. Dubbii isa dhageenya kana Waaqayyo jireenya keenyaaf eebbisu. Dachee addunyaa kanarra kan jirtan ba'aaf kaaba kibba lixaan dubbii kana akka dhageessaniin lafa jirtanitti of ilaaltanii hiika jireenyaa keessatti of qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu guddaa eebbifamaa. Jireenya dhooftuu jiraatanii dhangaa nyaatanuu gabbatanii dhaabaniif yoo rakkaatan malee doonii caccabaa yaabbatanii. Jireenya dhooftuu jiraatanii dhangaa nyaatanuu gabbatanii dhaabaniif yoo rakkaatan malee doonii caccabaa yaabbatanii. Maal ta'uuf barri gadheen kuni hattuutu bartuu wajjin nyaata nurkaa badeeraa makkaatansaa mitiituu fardaa wajjin kaata. Maal ta'uuf barri gadheen kuni hattuutu bartuu wajjin nyaata nurkaa badeetu akkaatansaa mitiituu fardaa wajjin kaata. Galmi qulqullummaa diigameetu safuun bannaan jaarti okkola amma yoomiitti suuqa ta'a medhugaa kana baasi. Galmi qulqullummaa diigameetu safuun bannaan jaarti okkola amma yoomiitti suuqa ta'a medhugaa kana baasi. Balbala gogi jajinaami kobichi dhoof keessaan qabu utuutee jirtu samii gubbaa dhaloonni maaqnu meenuuf diriirsi harka kee barruu keessa madaa qabu jaalalaan guutuudha seerri kee hiyyeessi sirkaa galaan dhabu. Daddarbannaaf teephoon alagaa hingaa kottuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee coolligee mul'ata keenya suuqaa baasi. Daddarbannaaf teephoon alagaa hingaa kottuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee coolligee mul'ata keenya suuqaa baasi.
haadhatu dhale qalee nyaata maaliin wal qoqqooddan baay'ate haadhootu haadhoo billaa baata maal barri boqqiftuu lakkasiin haadhatu dhale qalee nyaata Kotottiidhaaf joorrumaan jireenya kaayyoo keenya nu dagachiise walirratti ka'uu dhalootaatu alagaadhaaf nu gugguubsise Kotottiidhaaf joorrumaan jireenya kaayyoo keenya nu dagachiise walirratti ka'uu dhalootaatu alagaadhaaf nu gugguubsise haadha hiyyeessaa saamee gabbate jallaatu afaan guutee nyaata qulqulloonni iddoo dhabanii dhugaan harkee boo'ee wawwaata haadha hiyyeessaa saamee gabbate jallaatu afaan guutee nyaata qulqulloonni iddoo dhabanii dhugaan harkee boo'ee wawwaata bara kanatu bara gadeedha bara abbaan ilma awwaalu golatti awwaalame keessa dhugaan iyyatee nu fakkaatu bara kanatu bara gadeedha bara abbaan ilma awwaalu golatti awwaalame keessa dhugaan iyyatee nu Meenuuf diriirsi harka kee barruu keessa madaa qabu jaalalaan guutuudhaan seerri kee hiyyeessi sirkaa garaan dhabu daddarbannaaf ceebboon alagaa hin ga'aa kottuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee coolligee mul'ata keenya suuqaa baasi daddarbannaaf ceebboon alagaa hin ga'aa kottuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee coolligee mul'ata keenya suuqaa baasi garaan dhugaaf jiraatu dhibee hunduu sabaaf teessuma dhaaba si malee biraachuu filate wanta kufee qabuuf dadhaba garaan dhugaaf jiraatu dhibee hunduu sabaaf teessuma dhaaba si malee jiraachuu filate wanta kufee qabuuf dadhaba kiristiyaanummaan gatii dhabee iddoon aarsaa keessa arbameera mee fuula kee nutti deebisi qulqullummaa nama raa'eera kiristiyaanummaan gatii dhabee iddoon aarsaa keessa arbameera mee fuula kee nutti deebisi qulqullummaa nama raa'eera Meenuuf diriirsi harka kee barruu keessa madaa qabu jaalalaan guutuudhaan seerri kee hiyyeessi sirkaa garaan dhabu daddarbannaaf ceebboon alagaa hin ga'aa kottuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee coolligee mul'ata keenya suuqaa baasi daddarbannaaf ceebboon alagaa hin ga'aa kottuu nurraa kaasi
isa jiidha dhabee colligee mul'ata keenya suuqaa baasii meenuuf diriirsi kaa harka kee barruu keessa madaakamu jaalalaan guutuudhoo seerri kee hiyyeessi sirkaa galaanamu daddarbannaaf jabboon alagaa hin ga'aabbattuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee colligee mul'ata keenya suuqaa baasii daddarbannaaf jabboon alagaa hin ga'aabbattuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee colligee mul'ata keenya suuqaa baasii meenuuf diriirsi kaa harka kee barruu keessa madaa qabu jaalalaan guutuudhaan seerri kee hiyyeessi sirkaa galaanamu daddarbannaaf jabboon alagaa hin ga'aabbattuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee colligee mul'ata keenya suuqaa baasii daddarbannaaf jabboon alagaa hin ga'aabbattuu nurraa kaasi isa jiidha dhabee colligee mul'ata keenya suuqaa baasii